السلام عليكم. يو رموشان بونيه فودا جي سباتا غور جرات مال دوبي كنا دبي خو من بونيه دبي خوت شيري سيغورا بكا سنتو لا رموشا اتدور ولين والله بكا سنتو لا بيتو تو قربيسا سنتا بيتو سامي سنتا اني نعرف سي اني اتي في ساوني نعرف سابي خا እሺ ሜ አመደ በሬን ሀከነ ደቂቃ ማለት ወላላ እንደማ ቦኒ ደበሬን አላ ገለቶማ ኦቡሌወን አገፈዳ ሶሻል ሚዲያ ከነራ ነምኒ አኩማ ድርቀማ ቀቡ እtti gaafatamummaa illee qaba akkuma mirga qabu itti gaafatamummaas qaba rabbiinis mirga qofa miti kan inni namaa kenne dirqama duukaa namaa laate warri social media kana kuniyyuu akkuma mirga namaa laatan dirqama namaa laatan qabu eenyu mi'uuti godhadha warri bantanii jirtan obboleessa keenya Hamza mi'uuti godhadhu Habibi galatoomi akkuma namni tokko akkuma mirgi isaa kenname dirqamni isarra jira mirga qofaa wanti leellifamuuf tokko hin jiru tokko isa kana inni kan biraanii namni obboleessa keenya Muhammad Bayaan irratti kana dura ati nama dhabaa miti as baatee social media kana irratti nama waan gaafatiin ilmi namaa waa godhee deebee nama rabsaati manni kee yuutuu tilmaamame birree amma kanaan ta'a kan mana sana hin qabne iyyuu jiraati sana gurgurattee ittiin dalagachuu dandeessa namni kana iyyuu hin qabu jedhee kan viidiyoo irratti waraabe anadha Khalifa Ahmad Hussein anumatti makkasifa baase anati akkas jedhe manni kee kan akkasiidha jechuun siif gargaarsi maalii tuun taane ati ofii keeyyuu nama gargaaruu danda'udha jedheen gaafa sana irratti dubbadhe kanaafuu sooshaal miidiyaatti baate hin kadhateeni namni keenya diida keessa jira rakkataa jira ati immoo waa'ee kanaa naasayina sirra baate jedheen irratti dubbadhe tokko isa kan inni biraan booniki sitti waa dubbachuu dhufe siluma jalqaba mee rabbii kee jedhiiti ati nama qur'aana matni isaa kana qara'ee xumureerudha islaamummaa irraallee waa beekudha yeroonni laayivii kanarra ba'ee dhaggeeffadhu wayaa koo narraatii baasi si jedhu viidiyoon kun waraabama boor sooshaal miidiyaa kanarra adeema maalirraa barata namni wanti kun sirriidha boonichi inni darbeera lammata isa jalqabaa akkasiin goosisiin dhaggeeffadhu ati warra sirbu miti warra utaalu miti sooshaal miidiyaa kanarraa itoo ati fakkeenyaaf nama sirbudhatee nama sooshaal miidiyaa kanarraa utaaludhateeti uffannaan keeyyuu maqaa islaamaa namatti hima siigalaa jira isa kanaaf akkasitti fiddee waanuma kana waan kana immoo ajandaa gochuuf jettanii waan kana godhaa jirtu taanaan rabbi sin arka keessaa waan kana akkasitti haasa'aa jirtu taanaan mee rabbii kee jedhi qoy waan biraa haafuu yeroon uffata koo narraatii baasi yookaan uffata koo dhaqinaa fidisi jedhu viidiyoon kun waraabamaati akka islaamaatti dubartoonni musliimaa akkasidha ani jechuudha uffata narraa baasee yeroo jedhu ani waan ati manaa isaa isa bira jirtu see wallahi eenyuun jette jennaa siiniin jedhaanaan jedhe malee waan anaan jechaa jiru natti hin fakkaanne. Eeywa kanaafu maal jechuu barbaade eeywa galatoomi kanaafu maal jechuu barbaadeeni gad darbattee gadi buusuu qabda siif galee ati akkuma mirga qabdu dirqamallee qabda dirqama fakkeenyaa fi follower warri siin follow godhanii si jala deemanii wanta sirraa barbaadan qabu ani fakkeenyaaf follow kee jala hin jira waan kana sirraan barbaadu akka dhuunfaa qotti akkati waan akkasii waan fokkisaa waan gadi buutuu kana fiddaa sofsiistuun barbaadu keessaa walitti haasa'uu dandeessu mirga keessan akka barbaaddan waan kanaan olii walitti haasa'uu dandeessu garuu wanti sooshaal miidiyaa irraa kun dhalootatti darba kun janajjanaa duukaa maal wal caalame jechuun maal wal caala wallahi wanti kun sirrii miti atiyyuu balleessiteetta akkas ta'uun eessan uffata irraa baasite na bara mana sitti dhageewani wallahi yeroo inni fitate naa deebisaa kannaaf naafsa isin go ahead ani haadha manaa duukaa naasaara si duukaa miti habiib sorry Ustaad Ahmad garuu gaafii ibsaaf gaafate deebisaa si kannuun qaba dirqama no amsaa shajjaafi naafsa maqaa kee kanin si kaaseef dhaggeeffadhu ati achi qabdi akka biraatti qabdi asotaayyuu anadha kan akkas jedhe yeroo sana okay mutna qabadu si deebisa mutna qabadu thank you bagana kaaftee maqaa ani maqaa si kaasuuf hin kaane because ani blog si godhee waan jiruufi
personally maqaa keessa kaasuufan mirga social media naa kannee miti naaf takka eegan blocks godhe naafeti eegaatti maqaa kiyyan kaasti anilleen sakaasen sittima tokkoffaa dhugaadha ana namni miidiyaa irratti viidiyoo kee ani arge kan mana namaa qabeenya namaa qabeenya namaa dhageeffadhu Ahmad ati qabeenya namaa no hin deebisa I have to respond it hin deebisa Video nas bai. gaafa inni haasa'u dhageeffatanii Video hin bai. no makiinaan ofu jira gaafa inni gaafa makiinaan ofu jira la Ahmad Mira kiyya kisa bai. miira keessaa tasgab ani miira keessa hin jiru Bakka sagalee fi gaafa maallaqa gaafa mana namaa qabeenya namaa gaddeemtanii hisaab dammanni kun miliyoona 2-3 ni baasa gaafa jettan xiqqoo hinaaffaa fakkaatti waan namni qabu kanallee namaa qooduu dhabuu fakkaatti ha gargaaru nuhi maallaqa keenyaan gargaarra ha inni silkii isaa dura kaayee gargaarsa nu gaafatu silkii ati hin binnee fi gargaarsa maallaqa isaa fi afaan isaatiin taa'ee kadhata inni gattaa'eetuma silkii isaa dura kaayee nu kadhachuu isaa sanuu qooduu fi dhabdee mana inni jaarrate laffa'ee jaarrate san qooduu fi dhabdee maallaqa hammana baasa maallaqa hammas baasa jettee sooshaal miidiyaa irra dubbachuun kee xiqqashoo akka nama guddaa akkaan si beekutti si madaalu waan sin taane dubbatte taa akkanaa jee tan lammaffaa namni akka magartee gaafa maahammaan silaa soitu waanuma jejjii bakka koortii guddaa tokko mana murtii guddaa tokko keessa taa'ee haasa'u jiruun na fakkaatte muciyoon abbaa feete dubbisuuf abbaa feete dhiisuudhaaf hanga haadha mana keetiin taane takkatti mirga guutuu qabdi waan akkasii an foloorsii kee waan hin ta'eef waan akkasii san sirraa arguun Dirqama hin qabdu. I have to finish it. Obsi hangam fitadhu obsi. Folorsi namni hundi folor goone jala taa'u jira booni namni hundi folor goone jira namni yaadu gaadha waan intalti islaamaa takka waan baalagee waan badduu godhu namni hundillee waatti hin gammadu garuu isiin fedha kootii fedha siit sooshaal miidiyaatti irra seesee waan barbaadde jechuuf waan barbaadde godhuuf mirga guutuu qabdi yoonii fi ilmi shari'aa rabbiitiin hadiisaan akkasi gatta'anii gorsanii walii himan malee sanuu akkana janii daarektii walitti himurra hadiisa ragaa godhatanii wanni hadiisa fayyadamaniif gaafa namni waa dubbatu waan dabreerraa akka waa baratanii akkasi karaa saniin tasgabbeessanii walii himan malee akkasi karaa hin taane takka hin taane deemanii walii hinaafanii wanni takka dhugaallee fakkaatti hinaaffaa nama duraa fakkaatti ati makkaachuun mala gaafa mana namaa shallaydu waan namni irra guddaan ni hinaaftee siin jaa miliyoona 3 ni baasa miliyoona 4 ni baasa gaafa jettu ni hinaaftee siin jaa namni kanaafi ati nama guddaadha namaa nan beeku yoo guyyaa keessaa ol dhabneetillee bilook si godhe bilook ol goone so karaa san hin deemisin jechuu barbaadeeti thank you Khalifa Shabibi. Khalifaan kun gadamiina keenyas haasawas ni beektaa sumaratti dhiine odoo nuti jabaa keenya nugaa akkatti nama walitti wanti akka qeerransatti wanni hin jeeni bilooko jalaa ol baasate afoonaan illaa waliin jaa Ahmad ከዛ በኋላ ተባ ከሰኔ ገብተኔ ጭዋ ወዲ ወደ ቀበል አፎና ሊላሂ ወአመላ አፎና ሊላሂ